namni cubbusaa dhoksuuf inni dhiifama argatu jedha Macaafni Qulqulluun. Namni cubbusaa himatu garuu inni qulqullaa jedhee nu barsiisa. Kanaafiyyuu cubbuu keenya yoo isatti himanne ni amanamaa fi qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf dhiisa. Kanaaf Waaqa cubbuu keenya nuuf dhiisu, Waaqa rakkina keenya qaqqabbii keenya hundumaa beekuu qabna waan ta'eef fuuldura Waaqayyootti qalbii keenya haa jijjiirrannu, cubbuu keenya isatti haa himannu. Cubbuu keessan hin dhoksinaa, balleessaa keessan hin haguuginaa, irra hin dibinaa, obsaa talaa fuuldura Waaqayyootti. Kana balleesseera, kana yaadaan balleesseera, kana godheera, kana mari'adheera. Kun balleessaadha, kun badisadha. Naa dhiisitti deemu, garaa dhiifamaa naaf kenni, garaa karaa irra deemu naaf kenni jennee dhugaadhaan fuuldura Waaqayyootti qalbii haa jijjiirrannu. Yaa Waaqayyo Gooftaa, guddaa si galateeffannaa, ayyaana baraa kee kan nu baay'ate, gaarummaa guddaadhaan, araara guddaadhaan kan nu gaggeessite, garaa bal'attee irra nuuf dabartee asii kan nu geesse, Gooftaa keenyaa si galateeffannaa, galanni ulfinoo waan siif haa ta'u. Nuti dadhabootaa biyya lafaa keessa warra jirru, foon dadhabaa, foon cubbuutti fiigu, foon cubbuutti gamu warra uffannee jirru, warra yaadaan si gaddisiisu, warra dubbii afaan keenyaan si gaddisiisu, warra gocha keenyaaf hojii keenyaan si gaddisiisu karaa keerraa kaanu taaneetu jirru. Har'allee araara waan nutti labsiteef, har'allee yaa Waaqayyo araaraan gara keenya waan ilaalteef, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Jaalala daangaa hin qabne, jaalala dhuma hin qabne, jaalala yaa Waaqayyo abbummaadhaan, jaalala waaqummaa keetiin, iji kee yaa Waaqayyo waan nu ilaaleef, ija kee waan nurraa hin kaafanne, yaa Waaqayyo sakanniif illee Gooftaa Yesuus Kiristoos waan nu jibbitee hin beekne, Gooftaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo Waaqa jaalalaa ta'uun kee, Waaqa dhala namaa jaallattu ta'uun kee, Waaqa dhala namaaf yaada gaarii qabdu, Waaqa dhala namaaf bifa fakkeenya keetiin uumte kana Waaqa jaallatu ta'uun kee, Waaqayyo jireenyaan eegyaasiin nu beera galanni siif haa ta'u. Kan namni nu hin dandeenye, kan yaa Waaqayyo ormi nu hin dandeenye, kan fudhi nu hin dandeenye, yaa Waaqayyo kan uumamatti sitti dhala namaatti ofii keenya irratti illee jalina wajjin yaa Waaqayyo nuuf dhiifte araaraan gara keenya waan ilaalte, araaraan gara keenya waan dhufteef galanni ulfinni siif haa ta'u. Akka hojii keenyaatti waan nutti hin baranneef si haa galatu. Waaqayyo tokko keenya keessa keenya ati dhugumaan uumaa keenya, ati dhugumaan gara laafessadha, ati dhugumaan namaaf yaadda. Ati yaa Waaqayyo akka iji kee ilaalutti hin faradhu, dhiifamaan nama ilaaltu, irra namaaf darbita. Yaa Waaqayyo irra daddarbaa keenya hundumaa nuuf dhiiftee araaraan gara keenya waan ilaalte, lubbuu keenya, foon keenya, hafuura keenya, mana keenya, qe'ee keenya, maatii keenya, biyya keenya, lafa keenya, qilleensa keenya hundumaa araaraan waan ilaalteef si haa galatu. Akka nama cubbuu hin qabneetti waan nu eebbifteef si haa galatu. Akka yaa Waaqayyo tolaa ta'ee qulqulluu ta'ee fuuldura kee deebi'aa jirutti waan nu ilaalteef ulfinni siif haa ta'u. Araara karaa Yesuus Kiristoos yaa Waaqayyo nuu goote, dhiifama karaa isaa nuu argame, ulfinni galanni siif haa ta'u. Yesuus Kiristoos cubbuu keenyaaf waan du'u biyya lafaa hundumaatti lallabama jirti. Har'a anaafis firoota koofis dhiifama cubbuu Waaqarraa waan nu labsiteef galanni ulfinni siif haa ta'u. Ayyaanni kee waan nu baay'ateef si haa galatu. Tolli kee waan nu wajjin ta'eef si haa galatu. Gaarummaa kee waan nutti agarsiisteef si haa galatu. Sabni kun dhiiga keetiin waan qulqullaa'eef si haa galatu. Dhiiga keetiin qalbii isaanii, foon isaanii, yaa Waaqayyo hafuura isaanii, keessaaf ala isaanii waan qulqulleessiteef, ana garbicha keessa waan qulqulleessiteef galanni ulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo nu maari jedhe. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa nu maari, cubbuu keenyas nuuf dhiisi, jireenya bara baraattis nu geessi. Ameen.
cubbuu keenya Waaqayyotti yoo himanne inni amanamaa fi qajeelaa waan ta'eef yakka keenya nuuf hin dhiisaa cubbuu keenya hundumaattis nu qulleessaa. Kanaafis abboommii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dhiifamuu cubbuu keessanii maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyo tokkoon isin beeksisaa. Ameen. Abbaaf ulfinnaa ta'uu Ilma isaafis Hafuura Qulqulluufis jalqabaa akka ture amma darbee hamma bara baraatti. Ameen. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedha. Nagaa isin biratti nan hambisa. Nagaa koo isiniif nan kenna. Ani akka biyyi lafaa isiniif kennuttan kenna miti. Garaa keessan hin raafamin, hin sodaatinis. Kanaaf nagaa kanaa akka isin wal gaafattanifan isin gaafadhaa. Amantoonni obboleessa keessan isin cina jiru nagaa Yesuus Kiristoos irraa arganne kanaa qoonnaa fi nagaa wal gaafannu fuuldura Waaqayyootti. Nagaa Yesuus eebbifama. Nagaan gooftaa isinii nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Waaqayyoo nagaasaa isin irratti bara baraan haa hambisu. Nagaan isin obboleessa keessaniif qoodan kun bara baraan isaa keessaa wajjin haa hafu. Amma faarfannaa tokko walii wajjin faarfannaa gammadaa hin gammannaa. Gammadaa hin gammannaa, gammadaa hin gammannaa, gammachuu guddaa qabnaa kan Yesuus nuuf kenne. Jaalalaaf tokkummaadhaan, jaalalaaf tokkummaadhaan nu hunduu kan jiraanne. Jaalalaaf tokkummaadhaan, jaalalaaf tokkummaadhaan nu hunduu kan jiraanne. Gammadaa hin gammannaa, gammadaa hin gammannaa, gammachuu guddaa qabnaa kan Yesuus nuuf kenne. Jaalalaaf tokkummaadhaan, jaalalaaf tokkummaadhaan nu hunduu kan jiraanne. Jaalalaaf tokkummaadhaan, jaalalaaf tokkummaadhaan hunduu kan jiraanne. Gammadaa hin gammannaa, gammadaa hin gammannaa, gammachuu guddaa qabnaa kan Yesuus nuuf kenne. Jaalalaaf tokkummaadhaan, jaalalaaf tokkummaadhaan nu hunduu kan jiraanne. Akkuma dhaabannee jirutti sagantaa guyyaa har'aaf Waaqayyoo hin kadhanna. Hafuura gaddeebi'een gara laafummaadhaan fuuldura Waaqayyootti dhiyaannee Waaqayyoo sagantaa guyyaa har'aa ulfina isaaf iddoo kanatti ta'u hundumaatti akka nuuf mul'isuuf hamaan gidduu keenyatti akka hin argamneef tajaajila mana kana keessatti mana Waaqayyoo keessatti kennamu kan akka hin kennineef seetan ofirraa ifachaa sagantaa keenya irraa ifachaa waan hundumaatti Waaqayyoo ulfina isaaf akka inni godhatu Waaqayyoo kadhanna Waaqayyoo walii wajjin.
Bersisa beralumfa gara-gara kasuhan itu Pajali lebih rawat itu mungkinmu sandu kanan itu wakil kanan. Enggak nawa iyon waqni inni harran nugay akka kanatti akka sawaqifannoo inni nu barbaade waaqayyo abbaa keenya galataa argatu. Amiin. Si galateeffannaa yaa waaqayyo abbaa keenya karaa hundumaan nu gargaartee asii waan nu geesseef galanni guddaan siif haa ta'u. Amiin. Si amanannee yaa waaqayyo atis nuuf amanamtee abbaa nuuf taatee yaa waaqayyo gidiraa baay'ee keessatti iddoo baqaa nuu taatee hirkoo nuu taatee gaachana nuu taatee karaa hundumaan abdii keenya nuuf taatee yaa waaqayyo qabata keenya nuuf taatee si qabannee gooftaa karaa hundumaan oollee adda nageenya irraa galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Ati gaariidha yaa waaqayyo gaarummaa nu gooteef gaarummaa nu lakkoofsisteef galanni guddaan siif haa ta'u. Yaa waaqayyo siin oolle yaa waaqayyo kiyyoo darbannaa hamaa hundumaa siin oolle yaa waaqayyo gaaddisa du'aa yaa waaqayyo gaaddiddu duudhaa siin oolle inni harka nu qabdee yaa waaqayyo waa bayya daddaa keessatti yaa waaqayyo gaarii nu gootee nu dabarsite maqaan kee haa ulfaatu maqaan kee haa ulfaatu dukkana nurra dabarsite du'a nurra dabarsite galanni guddaan siif haa ta'u ati nu hin ganne hojii keenyaan deemsa keenyaan gooftaa gaarummaa kan lakkaanullee tokko hin qabnu inni ati nu goote gooftaa gaariidha inni ati nu gargaarte yaa waaqayyo siif galata qabna isa nu gargaarteef galata qabna isa nu dhaabdeef galata qabna isa nu jiraachisteef galata qabna isa kana keenya goorteef galata qabna galanni guddaan siif haa ta'u. yaa waaqayyo adamsituu baay'eetu qabnu kan nutti aanu baay'eetu qabnu kan nurratti ka'u tuu baay'ee qabnu deemsa keenyaan hojii keenyaan dubbii keenyaan yaada garaa keenyaanis ituu si yakkinu garaa nu bal'iftee mucaa konuun jettee yaa waaqayyo gooftaa ammarraatti kunuun wajjiniin taatee mana kee keessa dhaabannee akkasi galateeffannoo akkasi kadhannu waan gooteef maqaan kee ulfaatu. Amiin. Egaa gooftaa akkatti dhumnee ati beekta akkamitti akka darbinee dhumnee nuyis beekna yaa waaqayyo harka keetu nu dabarsee nu fide ammas ati nu quuftu jennee si abdanna ammas ati nu quuftu jennee si amanna ati nu maali yaa waaqayyo kan wal yakkine ati nu maali kan wal ganne yaa waaqayyo tokkummaa ati
tinu laadhu jaalala tinu laadhu wali galee illee si kadhanna yaa tokko si kadhanna yaa Waaqayyo gargaarsa birree kennuuti yaa Waaqayyo gargaarsa birree kennuuti qullaa'ummaan qabnu waraanu qulleessi deemsa keenya hojii keenya dubbii keenya gooftaa qullaa'ummaan qabnu inni Kiristoos inni nuu jedhee nu dhangalee har'a yaa Waaqayyo cubbuu hundumaarraa kan qulleessu waraanee si kadhanna qalbii keenya gaddarannee adeemsa keenya qajeelfannee dubbii keenya hundumaan yaa Waaqayyo fuula keetti dhiyaanne irraa ati nu maari xinnaa keenya maari guddaa keenya maari tajaajiltoota keenya maari saba keenya maari lafa keenya fayyisi biyya keenya fayyisi yaa Waaqayyo sababii yakka goone sababii irraa goone yaa Waaqayyo abboomuu dinde dha'ichi yaa Waaqayyo biyya lafaa biyya keenya irratti hin dhufin Waaqayyo nutti araarame malee nun dhiisini mormatti nun laatini foon keenya eenyummaa keenyatti nun laatini yaa Waaqayyo du'atti nu barsitee nun laatini ati nu ilaali akka qajeelfannu karaa keenya akka qajeelfannu dubbii keenya akka qajeelfannu yaa Waaqayyo adeemsa keenya ati nu gargaari nu wajjiniin ta'i sitti baqanneerra koolu sitti galleerra gooftaa ati nu gargaari dubbii keetiin gara keenya koottu dubbii keetiin akka fayyinu nu gargaari dubbiin kee yaa Waaqayyo waan buqqisuu qabu lafa kanarraa haa buqqisu yaa Waaqayyo dubbiin kee waan ijaaru qabu yaa Waaqayyo nurratti haa ijaaru keessa keenyatti yaa Waaqayyo dubbiin kee nuuf haa ijaaramu jireenya keenya keessatti gooftaa dubbii keetiin ati nu ijaari ati nutti dubbadhu karaa hundumaani waan fannaan nutti dubbadhu galataan dubbadhu galannaa irratti yaa Waaqayyo ati dubbadhu waan goon hundumaatti sodaa kee jaalala kee keessaa akka deddeebinu nu gargaari humni kanaan mormuuf ka'e humna Waaqayyootiin kan hidhame haa ta'u Waaqayyo kan nutti asaasu yaa Waaqayyo kan nutti asaasu yaa Waaqayyo kan wallaan soonu qabu hafuuraan akka nu hin guddanne akka nu hin qulqulloofneef akka nu hin haaromneef humni hojjetu erga hamaan erga abbaa holmaa humna Waaqayyootiin kan hidhame haa ta'u humna Waaqayyootiin kan hidhame haa ta'u inni hiikuu nu dhowwe inni deemsa nu dhowwe inni daawwannaa keenya jeequ inni sammuu keenya jeequ inni amantii keenya jeequ inni nurratti hinaaf gooftaa kee Yesuusiin ameen. Keessaa dubbifannaa kan dhufaatii isaatii sanbata guddaa sadaffaa mata duree warra karaasaa qopheessan hin qulqulleessan jedhuun kan kenname raajii Haagee boqonnaa 2 lakkoofsa 1-9 akkasumas immoo ergaa gara warra Roomaa boqonnaa 15 lakkoofsa 7-13 isa jiru namni kennameef gara kana as ba'anii dubbisuu isaan irraa. Bisa ji'a torbaffaatti jiicha keessaa guyyaa 21ffaatti dubbiin Waaqayyoo ammas karaa Hageeraa jechaa dhufe. Zarubaabel ilma Sheeltaa'el isa Yihuudaa bulchutti Iyyaasuu hangafa lubaa ilma Yoozaadaaqitti saba warra afanitti dubbadhu. Gaaffii kanas isaan gaafadhu. Isaaniinis isin keessaa namni manni kun dur attam ulfina qabeessa akka ture yaadatu jira. Amma immoo inni maal fakkaata? Inni akkuma waan hin jirreeti mitiire jedhi. Amma garuu yaa Zarubaabel yaa Iyyaasu hangafa lubaa ilma Yoodaaq jabaadhaa. Isin sabni biyyicha keessaa jiraattan hundinuus ani isinii wajjinan jira jabaadhaati hojjedhaa. Kakuun ani biyya Gibxii yommuun isin baase hafuurri koo isin gidduu hin jiraataati isin hin sodaatinaa jedhee isiniif kakadhe isa kana. Ani Waaqayyoo gooftaan maccaa ammas immoo yeroo gabaabaatti bantiiwwan Waaqaa lafa galaana lafa gogaas nan sochoosa. Saba lafarraa hundumaa nan sochoosa. Badhaadhummaan saba lafarraa hundinuu asiin fidama. Ani mana kana ulfinaan nan guuta. Kana ana Waaqayyoo gooftaa maccaatu dubbate.
Ameen. Egaa akkuma Kiristoos ofitti isin qabe, isinis Waaqayyoon galateeffachiisuuf akka ta'utti inni tokko isa kaan ofitti haa qabu. Kiristoos amanamummaa Waaqayyoo argisiisuudhaaf, kanaanis abdii Waaqayyoo abbootaaf kenne cimsuudhaaf hojjetaa Yihuudootaa warra seera dhagna qabaa eeganii akka ta'e isinittan hima. Akkasumas saba Yihuudootaa warra hin ta'in araara isaatiif Waaqayyoof ulfina akka kennaniif hojjetaa isaaniif ta'e akkuma caafamee jiru. Kanaafis ani saba Waaqayyoo warra hin ta'in gidduutti sin galateeffadha, maqaa kees nan faarfadha jedha. Ammoo isin saba Waaqayyoo warri hin ta'in saba isaatii wajjin gammadaa jedhameera. Ammas immoo isin saba Waaqayyoo warri hin ta'in hundumti keessan Goofticha galateeffadha. Sabni hundinuus isa haa galateeffatan. Isaayyaas immoo itti dabalee idda Isseey keessaa tokko dhufuuf jira. Inni warra saba Waaqayyoo hin ta'in bulchuudhaaf in ka'a. Warri saba Waaqayyoo hin ta'inis abdii isaanii isarra in kaa'atu jedhe. Humna hafuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa akka adeemtanitti Waaqayyo inni abdii namaaf kennu isatti amanuu keessaniin gammachuu fi nagaa hundumaan isin haa guutu. Ameen. Waaqayyo sagalee dhageenya. Alas manas kan jirtan Gooftaan kan jaalatamtan sabni Waaqayyoo nagaa koo nagaa fuudhaan isiniif dhiyeessu akkam jirtu? Akkam jirtu jedhee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo ayyaana isaaf araara isaa keessatti nu eegee